aangoon ni dhuftii ni kutti qabeenyinis ni dhufaa ni kutaa maqaan takka hojiin ati gaafa qabeenyaa fi aangoo qabdu ittiin hojjette immoo uummata keessatti barabaraan siyaafa. Obboleessi keenya Khadiir Joor aangoo irraa gaggeeffamuu Khadiir Joor gammadee osoo hin taane. Maaliif diree dhoorra dubbattan maaliif Khadiir Joor maqaa dhooytan ja'amaa turre Finfinnee keessa barbaadamnee adamfamnee isaan kanatti dabalamnee hidhamuuf wanni nurratti hin ta'in hin jiru ni beeyta. Jawaar yeroo sanitti ajajni gubbarraatti dhufe warroota itti gaafatamtoota qeerrootii fi barreessitoota qeerroo deeggaran hunda isaanii itti gaafatamaa mataa keessa dhayadda facaasii janiin kaan immoo hidhattu guurii janiin gaafni kun gaafa caaluu ajjeesanii Jawaar hidhan jechuudha. Ijaarsa wal hidhatee gubbarra haga jalatti qabsoo qeerroo keessa jiru guutuu dhabamsiisuudhaaf kana dalagan. Khadiir Jawaar aangoon tettileen dhumte haga mootummaan luka lamaan dhaabbatutti kana dalagaa janii gaafsan gubbarra akka namni odoo teenyee kaabinee wajji qamaanuti dubbiin tun nutti gad dhuftee deemee anu itti gaafatamaa qeerrootiin lubbuu tee baafadhu bakka tanaa jeen mataa keessadhaan gaafasan dhuftee dhaggeeffadha wallaahi laziim. Kanaafuu ka aanota hundarraa jechuudha wanni kun jira ijoolleen hidhamtee jira cubbuudhan ragaa tokko malee dallaalamaa irratti janii waggaa 10 wayi waggaa 20 akkamatti itti murteessantu jira jechuudha. Namoota amma dhuftaniif irra deebi'ee isinii ibsuudhaaf dhalattoota magaalaa Dirree Dhawaati. Sababni isaan itti hidhamanii mana hidhaa waggaa 8 har'a mana hidhaa jiran. Murteen isaanii murtooyte waggaa 30 maatii tokko guutuu warra maatii guutuudhaan itti murtaa'ee jira. Dhiira dubartii xiqqaa guddaa osoo hin jeen. Isaan kun dhalattoota Oromoo Dirree Dhawaa Laga Harree fi Ganda Garaadaati. Sababni isaan itti murtaa'eef yeroo wal bu'iinsi Somaalee fi Oromoo ture san saba keessanirraa hacuuccaa fi dhiibbaa sabarra godhamtu sabarraa qolatan jechuun mana murtiitti dhiyaatanii abbootii seeraa sabaan Somaalee abbootii alangaa sabaan Somaaleetti bara sanitti bara wayyaanee sanitti almost waggaa 30 jechuun umrii guutuu akka jechuuti umrii guutuu ijoolletanitti murteessa. Har'a waggaa 8 mana hidhaa keessa jira yaadame waggaa 8 dabre mana hidhaa keessa jiraachuun hagam takka akka inni ulfaatu ni yaadame waan nuti taane من هدا كسد برسا جرتم ربي في سان كفا بير يكملي من هداتي وغا سد دبرسو نن ساعه بربادي سفنچاسه ساعه بربادي من سيغلچو اكسل قتلالنا ما هدا مني متي هدا من نغا اتليست خانا بود دمي ساني كان ردي بمي كلالمو irra deemee bifa seeraatiin bifa sabarraa walabateen qaama seeraa fi seera qofaatiin akka laallamuuf qaama seeraatti seeraa qofaan akka dhimmi isaanii laallamuuf yakka raawwatan addaan qaban abdiileen jilmaa irra shanee iskaavaataraan lafa qotee warra lubbuun jiran awwaale miiliyoonota qe'eef qabeenya sarraa buqqisee kadhattuu godhee biyya tana keessatti hambise har'a akka barbaade biyya keessa deemee jiraachuu jira. Ijoolleen tun aarsaa Oromummaa isaaniitiif dhiiga kafalaa jiran dhiiga qofaa miti har'a dargaggoota umriin akkanaa kana qabanii sa'a barbaadde fincaastee sa'a barbaadde deebisuu jechuun waggaa 8 mana hidhaa dabarsuu jechuun aarsaa salphaa isinitti hin fakkaatin waan addaa waan godhan hin qaban waan saaman hin qaban nama wajjeessan hin qaban saba isaaniirraa qolatan yeroo sanitti gabbahanii garuu gaafas warri hulaa cufatee maskootaan waan Oromoo irratti ta'u laalaa turan har'a fi masoota Dirree Dhawaa keessa akka barbaadan ta'anii jiraachaa jira. Waa ijoollee tanaa dubbachuun isaan biratti mamnuu ayaani dhoowwaa. Dhoowwaa. Akkasii jarraa beekaa jechumaaf isa waluma yaadachiisu. Alis namoonni Dirree Dhawaa jirtan ijoollee tana dhiyaatan qaamaan dhaqaa gaafadhaa faayinishaalee sappoorti godha qarshii 500 300 qabdan geessaa fi gaafadhaa jabaa. isin quba qabna abshir jaadaan jajjabeessa Oromummaa faarsaa kana kafaltan jaadaan mana hidhatti dhaqaa gaafadhaa dhaqaa jajjabeessaa gaafadhaan isiniif jirra jaadaan aarsaa kana nuuf kafaltan ni beeyna jaadaan waggaa 8 mana hidhaa keessa nuu jirtan jaadaan mana amala sirreessaa magaalaa Dirree Dhawaa jira namuu ni beeka jundaafa warra maatii tokko guutuudhaan waggaan 30 itti murtaa'e ni beeytan
namni hin beeyin hin jiru. Qaamaan mana hidhaa Dirreedhaa yeroon ture beekaan ijoollee tan. Kaziiraa haga mamriyaatti haga maarramiyaatti takka takkaan isaan beeka. Yaa galatoonfadha nuuf aarsaa kafaltan jaan kireetii kannaaf warri seenaa fokkotaa daleedanii aangoo irraa bu'uu deemtan garuu seenaa keessan keessatti waan fokkota tokkichuma kana dalagaa hidhaa ba'ame tokkichuma kana dalagaa aangoo irraa kaa'ame silaa'uu ka'uuf deemtanii. Mee takkittii tana dalagaati seenaa keessan haaromsa ijoollee tana bakka mirataadhaan gadhiisa. Gahee foggaa 8 hidhamanii sanii ol wanni namni irraa baratu hin jiru yakka raawwatan hin qabanii gadhiisa ni gaha kalaas አለቀ። ምንም ያጠፉት የተለየ ነገር የላቸውም። የራስ ምታት የጎን ውጋት ለህዝቡ ሆኖ የነበረው አብዲሌ ዛሬ ተፈቶ በሰላሙና እንደፈለገ ዓለምን እየኖረን ያለው አከበር ባዲ በየበር ባዲ ደሜ ጅራቻ ጅራ ከጅልማን ቡቀሴ ረሻኔ ሂትለሪ አፍሪካ ተየሱን አብዲሌ ገሮ ኢሳን የከራው ወተኒፍ ማን ሄዳ ከሰደረማ ጅራ ገረና መሸንተም ይተካውሊት ኢሳ ሆማ ዋን ጎዳን እንቀበን የከራው ወተን እንቀበን waan balleessan badii addaan qaban dhiifamni godhamee fi yoo dhiifama maal ta'a maatii fi qaban maatiin isaanii manguddoo ni gargaaratan ijoollee qaban gara nama 50 jilmaan bakka takkatti warra hidhamanii mana hidhaa magaalaa Dirreedhaa keessa jiran har'a Oromoo Dirreedhaa bulchaa maaliif Dirreedhaa irratti dubbattan maaliif Khadii Joor maqaa dhooytan ja'amaa turre Finfinnee keessa barbaadamnee adamfamnee isaan kanatti dabalamnee hidhamuuf wanni nurratti hin ta'in hin jiru ni beeytan. dhugaa nama dubbatu hin jaalatan malee dhugaa dubbachuurra sobdee isaanii akka dha'u irra isaanii wayya keessattuu warra Dirreedhaa kana dubbiin isaanii mootummaa federaalaa birallee ga'ee abbootii alangaa federaalaatiin akka laallamneef namni sagalee ta'eef hin jiru irra deebi'ame keezii waggaa 50tu irra deebi'amee ilaalamee dhugummaan isaa baramee namni gadhiifamu akka addunyaatti kumaatamu akkuma keessa jiru takana viidiyoo namni hojjete gaseena hundi keessan copy link share post godha trend baasaa namni hundi irratti haa darabu namuu sagalee ijoollee tana taa'aadha waan biraa yoo dadhabame jiraattonni Dirreedhaa fi naannawaa Harar Haramayaa Waday bakka hundarraa ijoollee tana dhaqaati abshir isiniif jirraa jedhan maatinuu gaafa waggaan 30 isin murtaa'e waggaa keessaa takka dhufee ilaalanii beektan jajjabeessaanii 200 300 waan qabdaniin bira dhaabbadhaanii isiniif jirra jaani خلاص wanni biraa wanni addaa khabar baadam jiru kanuma barguddaan tokko fara baala sultaanonni aangoo irra jirtan aangoo irra jirtan tana barorraa kaatan umrii waggaa 100 jiraattan seenaa teessaniif ijoollee teessaniin balleessinaa waan haaraa hojjedhaa seenaa ijoollee tana keessatti tak bifa haaraa mana murtii dhiyeessa see dhimmi isaanii haalaan lamu yookaan mirataadhaan gadhiisaa kalaas ijoollee tana keessa akka barbaadetaa warri aarsaa dhiigaa kafalee kun garuu mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Agartanii addunyaa tanaatu akkan addunyaan namoota dhugaatiif hin taatu warra saba isaa jaalatuuf hin taatu. Seenuma Oromoo keessatti waanan dhuunfaadha waa'ee Dirreedhaa irratti teemee namoonni beektan naa barreessaa waanan tahaa ture baroota lameen dabre kana waanan tahaa ture magaalaa Finfinnee keessatti waa'ee Dirreedhaa qofa waanan dubbadhuuf yaadadhaame waluma yaadachiisuun gaariidha. Waanan Khadii Joor qofaaf waan irra gahaa ture ni irraanfattanii waa'ee ijoollee tanaa gaafan dubbadhu waa'ee magaalaa Dirreedhaa sabbummaa abbummaa magaalaa Dirreedhaa gaafan dubbadhu ni beeytan immoo hin beeytan ni dagattanii salphattii miti barhaas geenye bar tiraay goonee bar waan dandeenyu hundi at least garuu ijoolleen tun ክሬዲቲ argachuu qabdi haasabni bal'aan magaalaa Dirreedhaa keessa jiru deemee isaan gaafachuu qabu faayinaanshaalii sappoortii isaan godhuu qabu hidharraa akka baafamaniif qaamonni dhimmi ilaallatu hundi waa'ee ijoollee tanaa irra deebi'ee marachuu qabu keeziin isaanii haaraatti banamee ilaallamee mana murtiitti ilaallamuu qabu
murtii to asii deeme murtii takkas ta'e gaafettan finfinnee walakkaa taayetiin magaalaan diree dhawaadhaa Somaaliidhaa kan namte jee dirree bahee dubbachaa ture bara hin beektanii if dhaaduuf osoo hin ta'in dhuguman isinitti hima akkuma walii galatti akka bahaatti akka harargetti nutti taphatamaa jira gaafa jennu bar lafaa kaaneeti miti qabeenyaan nutti taphatama dargaggoota keenya akkana itti taphatama wanni nuti hin ta'in maaltu jira kun shira siyaasaa nurratti bara san dalagameedha yaadadhaa ijoollee tanaaf furmaata godhaa taaptaap godhame hundi keessan koppiling biiroo wal fakkaatatti koppiling godhame at least namni kudhan as keessa ijoollee tana yaadatee dhaqee yoo mana hidhaa sanii gaafate galata qabaa beekaa namni kudhan dhaqee qarshii kuma takka kannaniif ijoollee tana yoo jajjabeessanii qarshii 500 kannaniif jabaadhu jaaniin bar galata qabaa beekaa akka salphatti ilaalina wama xiqqaasan akka salphatti jireenya mana hidhaa nama hidhaa tureetu beeka namoonni immoo maatii ijoollee tanaa beekan obboleeyyan isaanii beekan warra waggaan 30 itti murtaa'e kanaa beekan wal qunnamsiisaanii akka salphatti ilaalina laalaa mee asitti dargaggoota kana mee waan nuti isaa fakkaatan laalaa share godha hundi keessa taap godha koppiling godha mallattoo tiktookii ol darbaa mana kana vaayiraalii naa baasa dhugaa haqaa fi haqa qofa asirratti dubbanna waa'ee uummata keenyaa ni dubbanna poolitikaan dhimma keenyaa miti dhimmi jiruuf jireenya hawaasaa dhimmi rakkoof dargaggoota mana hidhaa dhimmi saba kanaa fi hawaasa keessaa dhalannee qofaatu asirratti dubbatamu ijoolleen